warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu hordoftoota fi kabajamtoota daawwattoota kiyya. Hundi keessanuu baga nagaan dhuftanii baga nagaan jiraattan sanan xadha bakkuma jirtanitti nageenyi isiniif haa baay'atu isinan jecha warroonni amantii biraallee qabdan hunda keessanuu shamaa harka fuunee jirtu isinan jirra jedha baga jiraattan. Alhamdulillah guyyaa kanaan ga'uun waan guddaadha jechuudha. Isinillee akka nagaa taatan abdii guddaa isinirraa qaba jechuudha. Alhamdulillah. Arra waan xiqqoo jechuuf asirratti bahee jechuudha. Isiniif dhufee jechuudha. Innis maali yoo jettan taate bu'aa bahii YouTube kanarratti dabarsee haga guyyaa har'aa kanatti jechuudha. Maal akka dabarsee fi akkaataa itti dabarsee fi maalirraa akka ga'e isinitti himuu barbaadeetiniin asirratti argamee jechuudha. Itti aansuudhaan damuu na hordofuu keessanuuf hedduu galatoomaa sanadha. Achumaan like, subscribe, share gochuu keessan hin dagatiin asanadha hunda keessanuu jechuudha. Itti aansuudhaan maal yoo jettan YouTube's uddabanadhee ji'oota 8 lakkoofsisee jira jechuudha. Ji'oota 8 kana keessatti wannan maal akka dabarsee fi maal akka godhee isinitti himaa jechuudha. Warroonni ji'oota baay'ee itti lakkahee jiraachuu danda'a jechuudha. Alhamdulillah bakka kana ga'uu kiyyaaf garuu galanni kan rabbiiti jechuudha. Itti aansuudhaan dammoo nama galateeffadhullee hin qaba. Nama qeequllee hin qaba jechuudha. Kanuma keessatti dammoo qeeqni kan nama qeequllee waan isaan waan godhaniif osoo hin taane isaan waan na godhan isaan illee galateeffadha jechuudha. Kaammoo na jajjabeessee jabaadhu bakka gaarii hin geettaa bakka wayii hin geettaa naan jedhee kana jajjabeessee bakka kanaan nagee illee jechuudha. Hiriyoottan tiyya guutuu isaanii korroonni nooliin dadhaban hundayyuu galateeffatuuf dhufee jechuudha. Itti aansuudhaan namoo maal yoo naan jettanii galateeffatuuf dhufee jechuudha. Itti aansuudhaan namoo maal yoo naan jettanii gaafan YouTube baradhu YouTube akkaataa YouTube illee baay'ee hin beeku waan isaallee baay'ee hin beeku jechuudha. Haa ta'u malee YouTube banadhee itti dalaguu gaafa jalqabeerraa jechuudha. Itti hin dalagu jedhee yookaan immoo dhiisuu wanni jedhu sammuu kiyya keessa hin jiru ture. Hojjedhee bakka wayii hin ga'a jedheetiniin itti adeemaa ture jechuudha. Akkasumas alhamdulillah bakka wayii ga'ee jira jechuudha. Gaafa warroonni YouTube beektan hundi keessanuu beektanii hagam akka nama dadhabsiisu akkaataa itti nama dadhabsiisee hin beektan jedheetiin abdii guddaa. Warroonni hin beekne dammoo asumaan hin baranii jechuudha. Warroonni nu gadi jiran warroonni yookaan YouTube hin bananne jechuudha. YouTube akka banattaniitti dalagdan abdii guddaan qabaa jechuudha. Gizee namni dalagu salphaa fakkaata. Maaliif ibaluu YouTube'n isaa akkas ta'e yookaan immoo nama akkasiitii yookaan immoo namni yoo sitti haasa'u salphaadha. Sigalee garuu salphaa haa ta'u malee gaafa itti seente dammoo hin ulfaata jechuudha. Hin ulfaata. Innaa warroonni YouTubera maashaallah obsa guddaa qabdanii jechuudha. Obsa guddaa qabdanii jechuudha bakka guddaa ga'uuf kaayyoo itti baatan san galmaan gahuuf deemaa jirtanii hunda keessaniifuu rabbiin galmaan isin haa gahu sinan jedha. Subscribe guuttannee achi booda sa'aatii guutuudha. Subscribe guutuun akkaataan subscribe 1000 fiduuf hedduu si gaafata jechuudha. Yoo barbaade si jalaa kaasaa yoo ati 50 guuttee bultee yookaan 50 san sirraa kaatee ganama kaatee 50 san dhabdaa jechuudha. Mobaayilii kee gubdee subscribe aga dalagdee subscribe san si jalaa kaasaa. Akkasumatti ta'ee subscribe san dadhabbii baay'eedhaan hin guuttattaa jechuudha. Eegamoo subscribe guuttatteen booda sa'aatii jira. Sa'aatiillee hin tabsiistaa maal jettaa inni si jalaa kaasaa. Ala kulliin haal sa'aatiillee ma guuttattaa garuu monetize irratti immoo barbaadu sa'aatii namarraa hir'isee baay'ee tokko nama dadhabsiisaa jechuudha. Dadhabbisan irraa baanee jira. Maal isinin jechuu barbaade sa'aatii gaafan itti guuttadhu jechuudha. Sa'aatii itti guuttadhee guyyaa 10 taa'ee monetize hin goone ture. Guyyaa 10 sanitti immoo monetize godhee
irratti ergee jennaaniin ganama barii sa'aatii narraa fudhate jechuudha. Narraa fudhate kuma takka bichaa na hambisee jechuudha. Kuma afurii narraa fudhate jechuudha. Hedduun gaddee hedduun aaree jechuudha. Inna namatti illee hin dubbanne bakka calliseetumaan aareetumaan akkasumatti bakka wanni godhu hin jiru jedhee deebi'ee nama naa guutu saniin itti haasa'ee sa'aatiin na jalaa ka'ee jira sa'aatiitti naa guutu jedheen hayi rakkoon qabu sii guutanaan jedhee innillee nan dinne jechuudha. Guyyaa naa qabee ture. Guyyaa naa qabee osoma taa'u torbee tokko guutu akkamitti naa guutuu didee jee baay'ee tokko aaree achi deebi'ee guyyaa 10 guutee ammallee guyyaa 10 kanatti illee deebisuu naa guutuu didee mucaan kun jechuudha. Bakka hin aaree tasgabbiidhaan qofa bicha itti naa guutii hin jedhaane innillee tole sii guutaa biizii ta'ee naan jedha. Akkasumatti garuu osoo inni hin guutiin guyyaa 10 taa'ee guyyaa 10 booda sa'aatii na jalaa kaasisan naa deebisee jechuudha. Inna sa'aatii narraa kaasisan naa deebise garuu naa deebiseetiin bakka homaa gammachuu illee natti hin dhagaamne wayita awwalaa gammachuun natti dhagaame malee gaafa inni sa'aatii sanaa deebisu gammachuun natti hin dhagaamne jechuudha. Maaliif ammallee deebisee hin kaasaa wanni jiru sammuu kiyya keessatti qarame jechuudha. Akkasumatti alhamdulillah jee sa'aatii sanaa deebisee monitaayizii ta'ee monitaayizii congratulationii na ergee congratulation illee godhee eege jeen booda jechuudha. Monitaayizii guutee maal jee akkasinitti hin beeku. Bakka yaani marsaa tokko dabaree wanni jiru sammuu kiyya keessa ture. Marsaa tokko dabaree eege jeen booda garuu uf duubana deebisee gaafa uf duubana deebisu san hirrifadhee dhugaa jechuun bakka waan tokko yoo hojjettu obsa dhabuun hin barbaachisu. Maaliif yoo obsa qabaatte waan caalaa argatta malee waan gadaanaa hin argattu jechuudha. Garuu yoo obsa dhabdu taate dammoo waan saniin kuftee hin cabdaa jechuudha. Akka hin cabneef dammoo ofitti amanamummaa ofitti ta'uu bakka arra yoo kufe boru hin ka'aa wanni jiru sammuu keenya keessatti xiqqoollee taatu ofitti hambisuun bareeda. Akkasumas alhamdulillah garuu baay'ee nan cinqine achi booda AdSense jijjiirinaan jedhe. AdSense jijjiirinaan jedhe. AdSense akkaawuntii AdSense sana jalaa gube. Yaani monitaayizii eega guuteen booda birrii $10 sirraa barbaada. Gaafa $10 guutte paaspoortii eenyummaa kee beeksisii wanni jiru hin dhufa. Isa beeksistaa jechuudha. Innuyyuu ji'a tokko ture sii dhufa jechuudha. Ji'a tokkoon booda dammoo eenyummaa kee hin guuttaa jechuudha. Nama gariidhaaf ji'a tokkotti hin dhufuu fi ji'a tokko ji'a lama fa'aa ture akkasitti namaa dhufa jechuudha. Haa ta'u malee bakka sanitti sa'aatiillee monitaayizillee guutee maallaqallee itti guutee eega jedheen booda jechuudha. Ji'a tokkoof wayii ture. Ji'a tokko ture. Paaspoortiitti guutii eenyummaa kee beeksisii ka jedhu naa dhufe. Kazaan eenyummaa kiyya hin beeksisa jedhee karaa hin taane deemee jechuudha. Na jalaa of duuba deebisee jechuudha. Sa'a sanitti jechuudha. Na jalaa of duuba deebi'ee uf duuba na jalaa deebi'ee bakka natti hin dhagaamne garuu gaafa san uf duuba deemuun isaa baay'ee natti hin dhagaamne. Maaliif isa duraarra waan bareef jechuudha. Isa gizee awwalaa san irraa waan bareef baay'ee nan cinqine jechuudha. Achi booda garuu ufitti amanamummaa tokko jechuun har'a waan tokko yoo kufte boruu akka sirrooftu natti dhagaamaa ture jechuudha. Waan isin natti dhagaamaa jira bakka maaliif kaleessa waan kana mudannoo akkana kana dabarsee jira. Har'a dammoo ni sirraa malee hin badu wanni jiru sammuu kiyya keessatti hin qarame jechuudha. Alhamdulillah bakka sanillee dabaree uf duuba na deebisee AdSense akkaawuntii jijjiirinaan jedhe jechuudha. AdSense akkaawuntii jijjiirinaan jedhe AdSense akkaawuntii illee osoo hin jijjiirin akkasumatti kaa'ee galgala san akkaawuntii hin jijjiire jechuudha. AdSense akkaawuntii ni jijjiiree jennaaniin monitaayizii naa deebi'ee jennaaniin bakka monitaayizii guutuu edaabee
monetize naa deebisee jira AdSense account jijjiiree jira jechuudha. Maalinni isiniin jechuu barbaade gizee awwalaa gizee inni jalaa gubate chaansii tokko naa kennee ture jechuudha. Chaansiin inni naa kenne maalinni diraayivariin beeytanii miti maayiniyyuu maqaan isaa laayisansii na gaafatee ture. Laayisansii jechuun manja fiqaadii jechuudha. Manja fiqaadii na gaafatee jechuudha. Irraan beenii maaliif manja fiqaadii na gaafata jedhee suuraa kaasee waan kana namatti erge jennaaniin manja fiqaadii si gaafataa eenyummaa si gaafataa yoo qabaatte manja fiqaadii yoo guutte sii banamuu danda'a naan jedhani jechuudha. Amma ani manja fiqaadii gara biduun qabu mana madaamii jira. Innaa maal godha kajoo bakka baay'ee itti dhiphataa ture jechuudha. Itti dhiphataa ture eessaa fidaa wanni jiru kan nama gaafata namni namaan kennu maaliif barbaadda naan jechuu danda'ani. Maaliif waa'ee yuutuubii waan hin beekneef yookaan immoo ani sharriidhaaf waan barbaadu fa'aa se'uu danda'ani wanna jiru jechuudha. Garuu akkasumayyuu ta'eetiin AdSense san jijjiirraaniin kan daganaa akka paaspoortiitti seensisuu naa fide jechuudha. Ammallee nama gaafadhe nama sannan galateeffadhaa jechuudha. Akka malee maaliif jennaan na cinaa dhaabbatee na gargaaree bakka wayii akka ani ga'u na jajjabeessaa ture jechuudha. AdSense ni jijjiiree AdSense account AdSense jijjiiree jennaaniin akka duraatitti naa deebi'ee ammallee ji'a tokko ture maallaqa $10 guutee na eeggate jechuudha. Ji'a tokko na eegee ji'a tokkotti na deebisee jechuudha. Akka paaspoortii fi eenyummaa kiyya beeksisu na godhe jechuudha. Inna deebi'eetiin itti guutee gizee deebi'ee itti guutuu na didee jennaaniin ammallee bakka tasaa hin murre garuu immoo lammata itti mokkoree jennaaniin na dabarsee jechuudha. Na dabarsee eenyummaa kiyyallee fudhatee paaspoortii ijoollee baay'ee rakkisaa jechuudha. Ji'oota hedduu namatti laakkaa jechuudha. Ji'oota 3, 2 fa'aa 4 fa'aa namatti laakkaa jechuudha. Yoo ati harkaa fudhatte immoo viidiyoo gadhiisuu baate sa'aatiin sirraa ka'a. Biyuu hin qabdu kana irratti jechuudha. Edit irratti viidiyoo waraabuu viidiyoo baay'inaan amma xiqqoo haga barattuuf jechuudha. Haga bakka akkamitti edit akka godhan akkamitti viidiyoo kana waraabeetiin maal godha akkas waan akkasii san haga barattuuf dadhabbii hedduu sa'aatii hedduu sirraa fudhataa murtee bakka hin taane irraa murtee bakka ta'u immoo itti sirreessitee jechuudha. Isa san akkas gochuufi hedduu sa'aatii dheeraa sirraa fudhata. Mana madaamii keessa taa'anii demoo isa kana dalaguun hedduu ulfaataadha. Maaliif yoo sinin jedhe mana keetiitti yoo teetteetiin hin dalagduufi innaa akkasitti yoo namni tokko obsa qabaatee sirriitti ka dalagu yoo taate obsa irra caalaan obsa qabaachuudha. Waa hundattuu jechuudha. Yoo obsa qabaatte bakka wayii ni geetta. Garuu yoo obsa hin qabaatiin immoo daftee waan san bakka dhiiseeyyuu dadhabeeyyuu kalaasa ganaa isa wajjin hiraaraa keessa ga'uufaa kamaan naa go'uufaa jedhanii abdii yoo kutatan bakka tokko hin ga'an jechuudha. Saniifuu waa hedduutu jira jechuudha. Maaliif sabiskiraayibiin guutuun hin jira, sa'aatiin guutuun hin jira, sa'aatii guutee moonitaayizii ta'uun hin jira. Moonitaayizii taatee yoo deebiteetiin moonitaayizii sanirratti xinqaaqee hedduu barbaada. Yoo barbaade of duuba si darbaa. Yoo barbaade duubatti si deebisee moonitaayizii jalaa kaasaa irra deebitee ammallee viidiyoowwan maxxansitaa viidiyoo edit godhuun hin jira. Guruppii takataattaluun hin jira. Sa'aatii dheeraa si barbaachisaa jechuudha. Garuu hojii madaamii hin beeytani kan namuu hin beeytani mana madaamii keessa taa'anii hojjetuun hedduu ulfaataadha. Maaliif isin jedha asiin madaamii si yaamtii hojii si eeggataa. Asiin immoo waan biraa dalagdaa hin tattaafattaa kana hunda dandeettee bakka wayii geettaa jechuudha. Kanuma isin jechuu kanuma waan inni irra dabaree isinitti dhufee jechuudha. Obsaan yoo dalagdan
bakka wayii hin geettan jedhee abdii guddaa isinirraa qaba. Waan na dhageeffattaniif galatoomaa isinan jedha. Saniif warroonni yuutuubii banattaniitiin dhufaa jirtanii abdiin kutatinaa obsa qabaadhaa. Dadhabbii hedduu akka qabulee hin beekna. Garuu dadhabbii saniif immoo gatii irratti argachuuf obsa qabaachuun barbaachisaadha isinin jedha. Saniifuu waan inni dhageeffattaniif galatoomaa isinan jedha. Hunda keessanuyyuu warroonni subscribe, like, share naan goone yoo jiraattan like keessan ittiin haroofsaa isinin jedha. Subscribe na gochuu keessan hin dagatinaa isinan jedha. Haga sagantaa biraatiin walitti dhufnu nagahaan naa turaa isinan jedha. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh isinan jedha.